Abjuudhaan hojjettuun manaa abbaa manaa qabatte. Masiko, Yooyyaa ashama akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun waliin tura. Masiko, Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan turu anis Gammachiis Tashoomeedha. Ijoollummaa kaasee maatii keenya waliin yeroo jiraannu yookiin immoo guddannee gargaarsaaf mana keenya maallaqaanis ta'e fedhiidhaan hiriyyummaanis ta'e firummaadhaan nama hojii mana keenya nu gargaaruu dhufeef ilaalcha gaarii kan qabnu nama baay'ee muraasa. Hedduun keenyi nama uffata isaan madaallaa. Hojii isaan eenyummaa isaa keenyaa fi keessa isaatiif hanga kanaatti hin dhiphannu. Keessumaa maallaqaan namoota hojjetaniif maqaa addaa hojjettuu manaa keenya gara diikoo garbittii keenya jechoota jedhan fayyadamna. Haa ta'uutii garuu jechoonni nuti fayyadamnus dogongora. Ilaalchi nuti nama hojjetuuf qabnus dogongora. Kan jechuu waamuu qabnu obboleettii koo obboleessa koo otoo jennee jecha bareedaa ta'a. Nutis qaama qacaramneef mootummaafis haa ta'u miti mootummaaf gahee keenyaan ni hojjenna. Qaama ta'eef nutis gadi bu'aadha. Carraa fi bu'aa baheen jireenyaa bakka nama keessu hin beekamuutii. Hojjettuu manaa taatee dubartii manarra deemtee tajaajiltu tokkotu ture. Yoo tolan maallaqa kennuu fi yoo toluufii baatan immoo nyaatuma kennanii fi namoonni naannoo sanaa mana isaaniitii gaggeessu. Dubartiin kun otii hojii kana keessatti hin seeniin dura abbaa manaa kan qabdu, daa'ima kan qabdu, maatiin ishee kan hin barsiisne, haa ta'uutii garuu ilmoo ishee barsiisuuf kan kutattee kaate turte. Kanaan otoo jiraattuutii abbaan manaa ishee sin barbaadu jedhee daa'ima ishee waliin dhiisee jalaa kan bade. Ofii qofaatti illee daa'ima ishee akka guddisuu hin dandeenye waan beektuuf haadha isheetti kennattee ofii mana namaa galtee hojiiwwan garaagaraa ni hojjetti ture. Namoonnis amala hin qabdu jedhuuni. Silaas dubartiin abbaan manaan sababa tokko malee manatti dhiisee deeme akkamitti amala godhatti? Mana tokko keessa qacaramtee yoo guddatte torbee 2 yoo xiqqaate immoo guyya 2 bulti. Mana tokko gara mana biraatti jijjiiramti. Tarii dubartiin kun otoo mana keenya seentee nutis hin hojjechiifannu. Hojii ishee jalqabuma irratti ilaallee mana keenyaa baasna. Haa ta'utii garuu kanaan guyyaa tokko mana namoota tokkootti qacaramte. Namoonni kun daa'ima qabu. Ofii hojjettootadha. Manas hin oolanii. Darbee garuu abbaan manaan gara manaa dhufa. Haati manaa dubartii kanaan hangan galgala dhufutti waan kana hojjedhuun eegi jettee itti himtus hojjettuun kun garuu homaa otoo hin hojjetiin guyyaa guutuu ciisaa ooltee haadha manaa eegdi. Haati manaas guyya 3 erga laaltee booda abbaa manaa isheetiin nurraa haa baatu, hojii tokkollee nu gargaaraan jirtu jettee gaafattiin. Yeroo kana abbaan manaan mee xiqqoo mallee laalla ni gorsina rakkoo yoo qabaatte hubachuuf ni yaallaa jedhee deebisaafi. Haati manaas nama gaarii waan turteef maali namni uumamee hojjechuuf qacaramee gahee isaa kan hin baane rakkoo ta'e yoo qabaate malee jettee deebistiifi. Guyyaa arfaffaas akkasuma ajajamnaan dubartiin kun ciistee isaan eegde. Guyyaa 5ffaa irratti abbaan manaan mee gidduutti waan isheen dalagdu dhufeen ilaalamee jedhee haadha manaa isaa waliin walii galee hojii adda kutee guyyaa gidduutti deebi'ee. Hojjettuun manaan kun hirriba rafaa jirti. Abbaan manaan balbala rukunnaanis hin dhageessu. Banatee manatti ol seenee bakka ciisicha ishee jirti. Itti siqee dammaqsuuf yeroo jedhu hojjettuun manaan kun hirriba du'a fakkaatu keessaa wareertee kaatee abbaa manaa mana kanaa hutee qabdee.
ati eenyu hirribaa kan na kaastu jetteeniim. Battalas uffata ishee ofirraa baastee dirqiidhaan na waliin ciiste malee jetteeniim. Abbaan manaan humna ishee kana yeroo argu baay'ee dinqisiifateem. Haa ta'uutii garuu tarii abjuudhaani jedhee ofirraa gadhiisee maqaa Waaqayyo amanatu waamuun bishaan yeroo itti naqu dubartii kanarraatii afurri seexanaa iyyuu jalqabeem. Abbaa manaa ishee manaa kan ari'ee anaam. Nama faana akka isheen walii galtu hin barbaadu. Keessumaa haadha manaa waliin walitti hin buusaam jedhee yeroo dubbatu abbaan manaan hin nahee. Rakkoon mucayyoo kanaas afuura jinnii yookiin immoo sheexana jireenyi ishee akka hin dhaabbanneef ganamaan ishee qabedha. Abbaan manaan kunis amantaa isaatti jabaa waan tureef waan ta'e kana hunda haati manaansaa yeroo dhuftu itti himeem. Mana amantaas geessaniim. Torbee 2 guutuudhaaf kadhannaanis mana amantaa keessaa otoo hin bahiin gaggeeffameefiim. Diinni ishee qoraa tures qabameefiim. Booddee irratti garuma mana kanaatti deebitee nama barbaadamu maatii sanaaf yaadu daa'ima isheef ta'u haadha lammaffaa mana sanaa taatee tajaajiluu itti fufteem. Har'a daandiiwwan magaala keenyaa gurguddoo irratti nama hadoochuun moobaayila, maallaqa, of harkaa fi baankii jiru hojii seexanaatti fayyadamuun namoonni saaman 1-2 miti. Tarii miidiyaawwan garaagaraa laarree ni ilaaltu, ni dhageessu, isinis mudateera ta'a. Har'a maatii keenya keessatti inni tokko dammaqaa, inni tokko immoo doofaa, inni tokko jabaataa, inni tokko immoo dadhabaa, inni tokko milkaa'aa, inni tokko immoo rakkataa kan itti ta'uuf ofii nama taanee hojjetachuu dammaqoo dadhabne otoo hin taane wanta nu hidhee wanta nu qabetu jireenya keenyarra waan jiruufi fuula keenya gara Waaqayyootti deebisuu barbaanna. Haa ta'uutii garuu kan nu qabe jira. Gaarii yaaduu, gaarii gochuu ni feena. Haa ta'uutii garuu ni dadhabna. Maatii keenyaaf haadhaaf abbaa ta'uu ni barbaanna. Garuu immoo akka barbaannu hin taanuufi. Amanus amanuu baattanis dhala namaa bifa Waaqayyoon uumame kan rakkinatti galchu dadhabina isaa fi hojiiwwan diinaati. Nuti araada, suusii, hammeenya, jibba, waaqa malee jiraachuu, sagaagala jireenya kana kan filannu yoo ta'e jireenyi nuti jiraannu hiyyeessa maallaqa qabu, sooressa qalbii dhabaa, dhaabeetti nama du'aadha. Dhalli namaa bara jiraatu keessatti amantii hordofuun cimee hin jiraatu yoo ta'e gochaawwan diinaatiif harka laata. Nama ajjeesuu, dhiiga dhangalaasuu, utaalanii sagaagaluu, hatuu, butuu fi kanneen kana fakkaatan siree jireenya isaa ta'a. Kanammoo maddii keessanii ilaalaa. Tarii seenaa kana keessatti gaaffii kan isinitti ta'e yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa. Anis adda godheen isiniif hin deebisaa. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa. Like, share fi subscribe gochuun akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiko, Masiko, Masiko.